Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii gumaataa torbaanitti isiniif dhiyaatudha. Qophii gumaataa torbee kanaatiin immoo kitaaba asoosama gabaabaa mata duree Seedaa jedhuun barraa'ee kitaaba kanarratti xiyyeeffachuudhaan keessummoota lama waldaa barreessitoota Oromiyaa irraa as istuudiyootti affeerannee jirra. Isaan wajjin turtii kan taasifnu ta'a. Isinis jalqabaa qophii kanaatii kaastanii hanga xumuraatti nu wajjin turtii gaarii akka qabaattan isin affeerannee jirra. Tole keessummoonni keenya baga nagaan gara istuudiyootti nu dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Mee walaa barannu daawwattoota keenyaanis asumaan wal bara. Roobinaa Shumii Araarsaan jedhama. Barreessaadha. Hoogganaa waldaa barreessitoota Oromiyaati. Lalisaan Dirrisaa Damiin jedhama. Barreessaa olaanaa koree waldaa barreessitoota Oromiyaati. Akkasumas immoo barreessaadha. Gara seedaatti haa dhufnu. Seedaan maali? Galatoomi seedaan kuusaa asoosamoota gaggabaabooti. Asoosamoota gaggabaaboo 13 barreessitoota adda addaa 13 irraa bakka tokkotti qabatee kitaaba maxxanfamaa jirudha. Seedaa mata dureen jedhu asoosamoota 13 keessaa tokkicha jechuudha. Mata duree kitaabicha waliigalaa akka ta'u filatamee mata duree kitaaba sanaa ta'ee walumaa galatti kitaabni seedaa jedhee waldaa barreessitoota Oromiyaatiin maxxanfamaa jiru kuni kuusaa asoosamawwan gaggabaaboo yookaan asoosama gabaabaa akka jechuuti. Asoogawwan gaggabaaboo 12 waliin kan dhiyaate seedaa dabalatee 13 jechuudha. Waldaa barreessitoota Oromiyaatiin qophaa'ee miseensota isaarraa barreessitoota buleeyyii yookaan hangafa warreen qubeedhaan ogbarruu afaan Oromoo jalqaban ogbarruuwwan kalaqa asoosamoota walaloo jechuudha. Obbo Isaayyaas Hordofaa dabalatee Kumsaa Buraayyuufaa dabalatee barreessitoota giddugaleessaa dabalatee jenereeshinii dhaloota qubee ammaa keessas barreessitoota jiran haaraa dabalatee korniyaa lamaan irraayyuu dubaras dhiiras kan dabalate barreessitoota 13 kitaaba qophaa'edha jechuudha. Seedaan qabiyyee garaagaraa qabateetu kan dhiyaate asoosamoota 13 iyyuu akkaataa barreeffamaa of danda'een barreessaa 13 irra bakka tokkotti kitaaba dhiyaate jechuudha. Istaayilii barreeffamaa garaagaraatiin jechuudha. Kallattumaan seedaan maaliidhaaf kun deebii yoo ta'e seedaan jecha afaan Oromooti. Waldaan barreessitoota Oromiyaa ogbarruu Oromoo gara addunyaatti geessu karoora isaa isa jalqabaati. Akkas jechuun ogbarruuwwan afaan kan biraarraa gara afaan Oromootti akkuma hiiknu afaan Oromoorraa gara afaanota birootti hiikamuu danda'uu qabaa ejennoo jedhu qaba waldaan barreessitoota Oromoo. Isa kanaaf seedaa jechi jedhu jecha xabboo afaan Oromoo warra ganama ammatti dagatamaa jiran tokko kana. So jechi kuni mata duree yoo ta'e ija namaa keessa galuu qaba namni illee baruu danda'a kan jedhudha. Gama waaltinaa afaanii keessatti illee jechuudha gumaachanii qabaata. Sababni isaa ogbarruudha waan ta'eef akkasii hojiimti ogbarruu fi asoosamaa tokko isa kana jechoota jiraachisuu yookaan jechoota baduu deeman deebisanii kaasuudha. Warraaqsumti asoosamni qabu tokko jechuudha. Kontekestii keessatti ibsuudhaaf gatii mirga qabduu fi kontekestiidhaan namaa gaafa galu namni jechoota akkasii qabachaa deema. Tokko seedaan walumaa galatti kana jechuudha. Baay'ee bareeda. Kanaan alamee gara qabiyyee kitaaba seedaatti yookaan asagoowwan seedaa kanatti haa dhufnu. Qabiyyeedhaan maal of keessatti qabatee jira? Seedaan akkuma silasii jedhe barreessitoota 13 irraa dhufe barreessaan tokko yoggaa waa tokko barreessu agabaabbatu haa guddatu waan dabarfachuu barbaadee fi qabiyyee irratti ibsuu barbaaduu qaba. Asoogni tokkoon ishee qeenxeen tokkoon ishee qabiyyeewwan marayyuu qabaachuu malti. Garuu jeneraalii dimshaashaan seedaan qabiyyee akkanaa qaba jennee gaafa ibsinu namni dubbisu jaalala arguu danda'a. Roomaantiik waan ta'e jechuudha asoogawwan keessatti siyaasa arguu danda'a. Hawaasummaa arguu danda'a. Dinagdee arguu danda'a. Dhimmoonni gargarii achi keessatti bilchaatanii kaafaman jiru jechuudha. Aadaan jira. Nus garaagarummaa yookaan adda addummaa qabiyyeewwan kanaa giddu galeeffanneetu gaafa kitaaba kana gabbisaa turre sadarkaa kana akka ga'u kan barbaanne jechuudha. Maaliif barreessuu dura waan dhaamtu yookaan waan barsiistu beekuu qabda. Seenaa qofa miti kan namatti himtu abaluu bakka akkasitti dhalatee bakka akkasitti du'ee waan akkasitti isa mudatee qofa miti asoosama jechuun. Asoosama jechuun dhimma ergaati. Dhimma ergaa dabarfachuu dhimma yaada namaa jijjiiruuti karaa bareedaa ta'eetiin. So qabiyyeewwan hundarratti iyyuu ilaalchota sirriidha jedhamee yaadamu kitaaba kana keessa kaa'amaniiru jechuudha. Roobina kitaaba kana keessa
mata dureewwan 13 dhiyaatan kunniin hedduun isaanii irra jireessan 13 hawwatoodha. Keessa seenuun durattuu waan sammuu namaa yookaan miira dubbisaadhaa qabachuu danda'u akkaataan ittiin mata dureen isaanii fudhataman jechuudha. Sana keessaa kan baay'ee addanatti ta'ee fi anas na raaje maali barreessaan kun akaakayyuu hin qabu moo kan na jechisiise jira. Kitaaba Seedaa fuula 81 irra gaafa dhaxxanii mata duree akaakayyuun baga du'ee jedhu jira. Asoosama mata duree kanaan barraa'ee akaakayyuun maal balleessee tarii barreessaan kun akaakayyuun qabu moo anuu nan rifadhee booda gaafa keessa galtee dubbistu garuu anuu maafan jiraadhee si jechisiisa keessiisa. Ana caalaa mi'anii baay'ee isin dubbisnee gulaalummaadhaanis qopheessuudhaanis keessa turtanii Roobiinaan akaakayyuun maal balleesse? Dhugaadha akkuma kaaste gaafa barreessaan asoosama kanaa gaafa natti fidu erge jennee gaafa natti fidu isuma mataasaa akaakayyuu qaba. Akaakayyuun isaa kun akka duumaa barbaade ergaa jedhuun jalqumatti tilmaameen. Lubbuun jira akaakayyuun isaa ka barreessaadha. Waan jiruun isaa. Warra jiruutti murteessaa jira. Hin beeku yookaan ollaarra waa dhagayeeti yaada kana egaa barreessaa dubbisaa keessas waa kaa'uu waan mataasaa keessa jiru waa akka tilmaamu waan hin barbaaduufi gadi fageenyaan kana jedhee ibsuu caalaa akaakayyuun baga du'e gaafa mata duree isaa argitu qaamni akaakayyuun baga du'e jedhu kuni dubartii isaa ta'u dhiira qabeenyi akaakayyuun qabeenya qaba jettee nam dulloome kan waa kuusatee jira jetta miti. San booda waa dhaaluu barbaade namni kun baga du'e kanaaf taa'eeti du'a isaa eegaa jettee tilmaamte gubbuma isaa. Gaafan keessa gadi galee keessa gadi seenee too dubbisu immoo waan biraati kan jedhu dhugumatti immoo baga du'e. Baga du'een jedhe ani san booda baga du'e. Osoo du'uu baate silaa yookaan immoo nu fixuyyuu danda'a. Dhaloota ammaa. Faallaa akaakayyuu amma jiraanna nuti. Akka asoosamichi jedhutti faallaa akaakayyuu jiraachaa itti tureefi itti jiraadha jedhee yookiin nu akka itti jiraannu nu eegaatii ture sanii fardaa lafa waliin argannu waan ta'eef osoo akkaataa nuti amma itti jiraannu kana waa baay'ee jira hawaasummaan amma jiru kun hin jira akkuma jirutti miti. Waan hawaasummaa amma tokkoon keenya yoo duubatti deebinee of gaafanne akka abbaa fi akaakayyuun keenya haadholiin keenya itti jiraatanitti hin jiru. Kana waan ta'eef akaakayyuun keenya baga du'e abbaan keenya yoo duubaateyyuu akaakayyuun keenya baga du'e akka jirrutti jirra. Kana yoo laaltu hagam ergaan barreeffama yookiin ergaan kitaaba kanaa yookiin immoo yaanni kitaaba kana yoon siin jedhu asoosama kana qofa miti akkuma waliigalaatti kitaabni kuni ergaan isaa hagam akka ulfaataa ta'edha. Amma akkasuma salphisnee waan irra dabarru miti. So faallaa warra durii jirra waan ta'eef isaan baga hin jiraatiin amma baga jiraatanii nun argin. Almost garaagarummaa akaakayyuu fi nu gidduu jiru waggaa 70-80 ta'uu mala. Wantoota baay'eedhaan gaafa barreeffama gadi seentee dubbistu keessa lixxee dubbistu faallaa sanii jiraachaa jirra waan ta'eef baga isaan lubbuun dhabaman akaakayyuun baga hin jiraatinidha. Lalisaan waan itti dabaltee yoo jiraate akaakayyuun baga du'e kana irratti walii galtaa kitaabicha galaalte maal sitti fakkaate? Look jecha akaakayyuu jedhuu fi namni namaan akaakayyuu jedhee nama waamu nama ofiin umuriidhaan amma akaakaan geenye jechuudha. Kan itti akaakaa jettee waamtu. Akaakayyuun baga du'e gaafa jedhu kan jechaa jiru kuni dhaloota kana yoo bakka bu'ee dhimmi akaakayyuu garuu dhimma dhaloota nu dura sadaffaa yookaan dhaloota nu dursee jiru akka jechuuti. Kanaaf mata durichi hedduu hawwataadha. Keessoo qabiyyee isaa gaafa dubbistus keessattuu waa'een aadaa fi dinagdee hawaasa keenya durii fi amma jiru maal akka fakkaatu bifa humna qabuun artistik bifa ta'een dhiyaate hedduu bareeda. Walumaa galatti asoosamoota achi keessa jiran keessa kan dhimma aadaa fi hawaasummaa irratti gabbatee barreeffame tokko asoosama kana namillee akka jaallatu nan amana.
Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hordofaa jirtan qophii gumaataa OBN isin bira gahaa jirudha. Qophiin gumaataa keenyaa har'aa kan irratti xiyyeeffate kitaaba asoosama gabaabaa mata duree Seedaa jedhamuun waldaan barreessitoota Oromiyaa gumaache nutis qophii gumaata keenyaatiin isiniif gumaachuuf as waldicharraa namoota lama gama asoosama kana keessatti barreessuun mata duree lama gumaachan yookaan qooda fudhatanii akkasuma waldicha keessattis hoogganuudhaan waldicha dursaa jiran namoota lama istuudiyootti kan affeerannee isaan wajjin turtii taasisaa jirru. Ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u qabiyyee fi keessoon asoosama gabaabaa Seedaa maal fakkaata kan jedhu irratti haasa'aa jirra. Gara mata duree biraatti yoo deebinu immoo kitaabuma kana keessaa mata dureen tokko baay'ee hawwataadha. Akkuma akaakayyuu kana mata duree dafee dubbisaa sima hawwatuudha. Jannatatti du'u kan jedhudha. Faallaadha. Amma jannata gaafa jedhamu kan jiraatamu kan namni yaadu sammuu namaatti dhufu bakka duuti hin jirredha. Faallaa du'aatii jechuudha. Bakka jiraachuuti. Jannatatti du'u kan jedhu kuni jannatatti hin du'amaa laata. Keessoon kitaabichaa fi mata dureen fudhatameef keessi isaa ergaa maal qaba? Tarii dhaloota kana wajjin waan wal qabatu maali kan jedhu. Jannata keessatti du'uun asoosamaa unkisaallee gabaabaa asoosamoota kana keessa jiran keessaa baay'ee ishee xiqqoodha. Barreessaa haaraa reefu gara addunyaa barreeffamaatti dhufaa jiruun barreeffame. Dhugumattuu yaadota baay'ee wal falmisiisoo ta'an kaasa. Adventure warra jennu jechuudha. Gosoota asoosamaa keessaa waan hin jirre jiraachisuu fi waan hin danda'amne ni danda'ama jedhanii yaaluu akka jechuuti. Seenaa asoosama Oromoo keessatti asoosamni jalqabaa afaan Oromoo barreeffame asoosamni qubee saabaatiin barreeffame Hursaa jedhu tokko asoosama akkasiiti. Luba Dafaa Jamootiin barreeffamee ture. Ergasii namni tachii kanatti hin deebine. Namni hundumtuu waan halluu kan biraatiin dhufe jechuudha. Halluuma sanatu ture hagammaatti waan hin haasa'amne haasofsiisu waan hin jirre jiraachisuu jechuudha. Hursaa keessatti bishaantu dubbata dhagaatu haasa'a ture. As keessatti immoo namoomsuu wanti jedhamu tokko jira elementoota asoosamaa keessaa. Bifa namoomsuutiin uumama namoomsuu yookaan yaad uume yookaan kalaqa warra jennu jechuudha. Akkasi asoosamni suni hedduu bareeda akkuma tu kaaste jannatii mataan isaa maali? So jannata biyya du'aaf dullumni hin jirre jedhamee hammatamu keessatti akkamiin jannata keessatti du'uu hin danda'ame? Fakkoommiin yookaan siimbooliin ni fayyadamee kaase wanta haaraa tokkoon ergaa guddaa ergaa akkamii qabaseete tiimiin ni qabatee ka'ee wantoonni sirrii ta'an yeroo sirrii hin taanetti yoo dhufan sumaanuu si balleessuu danda'udha. Yaadinni qabatee ka'ee hedduu bareeda. Dubbistoonni illee akka dubbisan asumaan hin affeera. Dhuma kitaaba keenyaarras jira. Akkamiin akkati achi geesse hin beeku. Daftee argatte waan bareeda. Bakkeewwan hawwataa ta'anii baay'ee of keessaa qaba. Amma asoosamni keessumattuu adventure gosa adventure of keessaa qaban yookaan waan addunyaa dhugaa kana keessatti mul'anne garuu ni danda'ama jettee sammuu namaa keessatti uumte namoomsitee ati fiddu suni yeroo dubbistus amala isaaniitiin baay'ee dubbisaa qabatu akka ati irra turtu si godha. Kanaaf asoosamni gara nattuu dhufee otoo ergama qabatamaan jiru juu dabarsuu danda'eeti dubbistoota baay'ee hawwata kan jedhu irraatii kaaneeti jannatitti du'uu kan jettu kunis yeroo tokko tokko barreessitoota tokko tokko gaafa fudhatanii mata dureen isaan fudhatanii fi qabiyyeen isaan barreeffama isaanii keessatti immoo ibsan waliin argu waan ta'eef tarii na qabateera asoosamni kun kan jedhu asumaan kaasuu fi mata dureen isaa fi akkamitti immoo keessoon isaa waliin deema kan jedhus ogbarruu tokko keessatti kan ilaalamus kanadha. Fakkeenyaaf amma garamitti dhufaa jira addunyaa sooshaal miidiyaa yoo fudhattanii gubbaan isaa waan biraati keessi isaa waan biraati. Kanaaf dhaloonni dubbisus kana booddee kitaaba tokko bitee irraa baratee darbuu qaba. Fakkeenyaaf har'a kitaaba kana jaaladhee jira taanaan akkuma gubbaa isaa qola isaa kana seedaan keessi isaa seedaa fakkaata. Seedaa isa ibsaa kan jedhu namatti argisiisaa tarii keessoo isaas gaafa ibsinu barreessitoonni garanatti dhufuun akkuma dura kaastan istaandardii barreeffamaaf qulqullina ogbarruu Oromoo kumatamuufis
daandii ta'uu danda'a laata kan jedhu asumaan akka dhaloonni irraa baruu fi gara isa itti aanutti yoo dhufne immoo waa'ee ogbarruu Oromootti adeemnu asumaan immoo gidduudhaani kaayyoon barreeffama kanaas tokko qeeqa ogbarruu Oromoo irratti dhufu keessumattuu gama qulqullinaan jiru hamma ta'e hir'isuudha waan ta'eef kaayyoon hundeeffama waldaa barreessitoota Oromoo Oromiyaa keessaas tokko ogbarruu Oromoo fi industirii ogbarruu kana ceesisuudha. Sana keessatti dhamawii dabaluudha waan ta'eef qeeqa amma ogbarruu Oromoo irratti gama qulqullinaatiin dhufu kan waldaan barreessitoota Oromoo furuudhaaf hojiiwwan hojjetaa jirtan maali? Gara fuulduraatti maal karoorfattan? Tarii ogbarruu Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf kan jedhu irratti isin lachuu yaada gaggabaabaa otoo naa kennite. Qeeqa ogbarruu Oromoo irratti dhufu kallattii keessumaa caalatti kallattii qulqullinaatii irraani kan dhufu. Qeeqa kana immoo hanga danda'amaa ta'etti waldaan barreessitoota Oromiyaa irratti hojjechaatii jira jenneeti abdanna. Gama qulqullinaatiin hojiiwwan boonsaawwan itti jirru keessaa tokko kitaabota akkasitti waloodhaan barreessuudha. Dabalatammoo awaardiin hagayya keessa gaggeeffamu awaardiin ogbarruu jalqabeetii jira. Awaardiin kun gaafa jalqabu callisee miti hojiiwwan fakkeenya ta'uu danda'anii hawaasa fuulduratti illee ergaa gurguddoo qabaachuu danda'an barreessitootuma hojii akkasii hojjetan illee hanga danda'amaa ta'etti hamlee maallaqa yoo kennuu fi dadhabe hamlee kennee fi hojiiwwan jajjaboo kan biroo qabatanii akka dhufan gochuu dabalatammoo hojiiwwan fakkeenya ta'an erga jenne namoonni kan biroo illee hojiiwwan ogbarruu Oromoo irratti xiyyeeffatanii hojjechaatii jiran hojiiwwan fakkeenya ta'an kana ilaaluudhaan nuti immoo gara kamiin yoo dhufne hojii dorgomaa ta'e qabanneetoo yoo dhufne uummata kanaaf illee ergaa dabarsinu jechuudha. Seedaan waa'ee dhaloota seenaa hojjechuu fi seenaa himuu garaagarummaa dhaloota kana gidduu jiru irratti kan haasa'u. Isa irratti maal jettame waa'ee seedaa? Seedaan mata duree asoosamaa keessatti ergaa maal dabarsaa qabiyyee kitaaba kanaa keessatti kan jedhu? Akka carraatee seedaa mata duree jedhu anatu barreesse. Roobinaan utuu haasee natti tola ture. Haa ta'u malee waan jeneraal ta'e qabiyyee sana keessa jiruun yookaas nyaatu dubbatteetta seedaa jechi jedhu dhimma yeroon wal qabatu seenaa seedaa siidaa soodduu jechoonni jedhan kuni hundee jecha tokkooti hiika gargarii baatanii kan deeman jechuudha. Dhimma yaadannoo yeroo darbee kabarii kitaaba kanaa yoo ilaalte namni sirriitti seedaa hubachuu danda'a. Dhimma yerooti seedaa gaafa jennu wantoonni darban wanti har'a jiru akka dhalatuuf wantoonni darban sababa ta'aniiru. So haalli amma keessa jiru yeroon amma keessa jiru immoo waan itti aanuuf sababa gaarii ta'uu qaba, ka'umsa gaarii ta'uu qaba yaada jedhu kan inni baatee jiru. Dhimma seedaa akkasiin yoo kaafne bareeda natti fakkaata. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa asoosamni gabaabaan mata duree seedaa jedhamuun waldaan barreessitoota Oromiyaa gumaachee guyyaa har'aa eebbifamaati kan inni jiru adoolessa 16 jechuudha. Dubbistoota biraan ga'uuf har'a kan inni saaqame. Dubbistoonnis kitaaba kana guyyaa har'aa egaa eebbaan saaqamee booda iddoowwan garagaraatti argachuu akka danda'an nuuf himanii jiru. Gatiin kitaaba kanaatis qarshii 200 yookaan $20 akka ta'edha qola isaa irratti kan barreeffamee jiru. Nutis turtii kitaaba seedaa fi qabiyyeen isaa maali kan jedhu asoosama gabaabaa kanarratti turtii keessummoota keenya wajjin taasifne kanumaan kan goolabnu ta'a. Isinis qophii keenya hordofaan wajjin turuu keessaniif hedduu ulfaadhaa. Isin wajjin kan ture Abbuu Bariisoo ogeeyyii teeknikaaf istuudiyoo hunda wajjin taaneetu torbaan qabiyyee biraaf qophii gumaataa biraatiin walitti deebina. Torbaan nagaa qabaadhaa.